السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خسلام تاخنا جني أكم جرتن يويا نجيني بدادا فيومك أبدني جتون الرواني سجنتاتنا لما فا اتندي بسه دبين جباتي جتو أما دروه أكما بيكمو فارسيبولا بيا على الرجل جنيتي فارسيبولا يوقام مفتو تجاوري مفتجي خلينا مقات باسسن مفتوته خنا فودني بيجا على الرجل جني جاورنو بيخا سيجله جانيتي أولول أوفو تراني أولولي سن جبانيتي الحمد لله رب العالمين تقوم ما خينيا خنيسان ويدوتي بليسو في الإنسان هند إجارة شابسيني جتشو الحمد لله رب العالمين شابسيني وبو في حيوتو أرومو أفان تي ولد دي بفني ميتا تكا وان دبرسيتني الرام فتنا وليا يادا تشيسا يانا سيجالي فذكر جانيمي إسين سلاون ما بيتني وليا يادا تشيسو ما بيتني تكمان الرئيس نيبها ورّو الجين دلقون دندن حيوتا غرغر بافنه ولي ربن جاوري في تاية ولندبسن جاوري في شيك أبوتا ولندبسن لما في مرّو ولندبسن سقايا رارساتي في حيوني أرومو ديغمي غناك أبسون أرومو ديغني جتيتي غرتي بيبين سادا جتي رفو ترتي جتو سيالي الحمد لله رب العالمين خانيتم حيوتا خينياس أنا إسيني ورّي شير سغاليتي نيغوتني برانجيسن هندنو غلطة قدّا قبدن سيغالي غلطة قدّا قبدني حيوتا خينيا إبني وبو في قبسو خرانا غياتي for first time يرو دراتيف أغيفر يرو دراتيف قبسون هدنو تيفي قبسون خرانا غيا ولين تيسي تيبلي تكرر تيسي عصويتي سيغالي لالما ميديا همنا إنك أبو والدقاي همنا إنك أبو إجارمون همنا إسينك عبدالله أسر رالاليجا سيغالي يو والدقاين يو والجليان يو سغالي ولي تفتشوها نشير غوني أمته هند بران جيني هنگم تككا باورا قبنو هنگم تككا دقايتي قبنو أسر رامدالو دندي ساجج قبسون كرا نغياتي في قبسو خرا هدنو وليت أرارسو دندينيتي الرمر في جاورتا أني قرتي غافة مرون تركان في فرقة جاوري غباسا غافة جاور دبلوماسي دان سياسة دان حيوتا إجارو مرو غباسا دا سيغل خيسا في ألان الرجل لين تينيو ولين دلغا جرتي ولين دلغا جرتي خوني أكن وان لافتو دو في ستين فكاتين وان أكن لافتو متي كان أكن توجين دلغان ستين فكاتين لفاتي تيا في تيتي إيانتي يا في تيتي دقيامي warri iyyanniti yaafitee dhagayamtee qabsoon Oromoo bakka takka deebitee gosummaan Oromoo diiganii dadhabanii yoon wallagga dhaqina jeesan jedhanii wallagga nama keessaa baasanii akka namni wallaggarra tarkaanfii fudhatu godhanii ummata wallaggaatii fi Oromoos adda baasuu dadhabanii arsii keessa gowwaa jira jedhanii gowwaan arsii tokko jedhanii arsitti muummichi ministeeraa namichi fiinjuu dhaabbatee mahimaa keessi gale gowwaa tokko arsii keessa jira jee si gale gartee ummata Oromoo addaan diiguu erga dadhabanii booda faarsee bulaa asunda bitanii namicha mataa baaldiitii gororee keenya tokko kana hunda bitanii galchanii kana hunda ololchiisanii erga dadhabanii booda amma faarsee bulaan sun dadhabdanii sheekka abbutaatiifuu deebisuu dadhabdanii sheekka abbutaa ummata isin jalaa garagalchee fixee akkamitti namni muraasni qoftiin si galee nama isin jala garagalchee miidiyaa isin irraa jijjiire finfinnee poosti godhu isin qaanfachiise sigalee horiidarii namichi mana miskiinaa diigee gartee chaayinaa irraa dirgin billicii fidee mana shiishaa kana fakkeessu tana dhaadheessuu dhiiftanii je'aniiti gartee gamaagamiin gaggeeffamtee warroottan garaa gurguddisan hundaa'u ganna qaajiiti gartee mogga qabamanii jiranii jechuuf faarsee bulaan dulloota sun ilkeen teessa waacinii nu dadhabdee ilkeen teessa waacinii nu dadhabde jedhanii amma faarsee bulaa haaraya isin gootanii sigale TikTok irrattis gootanii miidiyaa irrattis isinummaan jala yaatanii laayikii isaanii guddiftanii fi dhageettii isaan harkachiiftan sigale arra faarsee bulaa haaraya leenjisuu jiranii jechuun maaliif leenjisuu jiran PP maaltu qabate maaltu dhalate dhugaa PP'n qabsoo Oromoo butamee أمارا في تكريفا والتهو غرتي والتهنو دفجر جتي دوغار ركتي قبسو أوروموتي في دممتي بي نما غرتي ورا سمودوا خافان ديرا خنا فارسي بولا هاري خنا ولي قبديو جتن ميتي انسي في سيني ميتي
amaaraa wajji rakkoo takka hin qaban. Fannoo fi abiyyi kursirra wal dhaban malee kaayyoorra wal hin dhabne. Anjala mureetiin siima. Sigale. Kursirra wal dhaban malee kaayyoorra wal hin dhabne. Wal dhabdeen isaanii ammaas abbaa fi ilmaa wal dhabe. Malee gartee waan Oromoo keessa galchaa hin qabdu jechuudha. Wanni isaan Oromoo yaadanii warra kibba warra olii kanaa dhufee aangoo isinirraa fudhate jedhanii gartee isaan dhimmamanii godhaniif hin jirtu. Oromoo wal ta'e aboonuu wal dhage ammallee rabbi wal nu haa dhageessisu. Ammallee rabbi wal nu haa taayisu. Ammallee afaan tokko rabbi nu haa dubbisu. Oromoo afaan tokko dubbachuu eegale dhugaan siima. Arsii fi Harargee jeen namni wal qooduu dhiise. Harargee gosummaa wal qooduu dhiise kun ala kun noole kun maarree kun miitirkisho kun itu jedhanii kan duraan gartee adda addaan godhan san faashina san gubne. Oromoo tokkummaa isii uummate kanaa piipii maraachee jechuudha. Akkami wanni nuti facaafne jennu, wanni nuti dhabamsiifne jennu, wanni nuti ganaa walitti hin jechaatu nagayaa waliin gaafattu jennu, akkamitti wal taatee nagaya nu dhoorkitee. Sigale. Nuti nagayaa waliin gaafatan jennee eegu jirra. Sigale. Akkami walii galtee nagaya nu dhoorkiteetu isaan maraachuu jira. Isaan maraachuu jira. Kanaaf faarsee bulaa tokko nan bifnee arra kunoo gartee leenjisaa jiranii ijatee isaniin gartan. Booyyeen waliin footoo ka'eeti chaabbaatti dhawaafii jira. Kana waan itti kennamee jira. Wanni itti kenname sigale akkaataatti hayyoota kana xiqqeessan, akkaataatti Jawaar Mohaammed xiqqeessan, akkaataatti Marroo xiqqeessan, akkaataatti Taayyee Dandaa xiqqeessan, akkaataatti nuti warra sagalee uummataa ta'u xiqqeessan, qabsoo Oromoo tana gatii dhoorkan. Amma maal jechuudha nuti Oromoof qabsaa'uu turre, nuti Oromoof maal qabsaa'uu turan. Amma duraas Oromoo marra sagalee ta'aniiti Tigree fiduu dadhabnaan warra dheengadda Tigree naa dhuftu. Tigree lafa haa qabattu. Tigreen Dabra Biraan geesse, Tigreen Miitirkishoo geesse jechuu tureetu Tigree san fiduu dadhabnaan sigale. Arra keessa seennee akkamitti diina jedhanii itti jiranii jechuudha. Garuu piippiin tana firraa garti abadan firraan gartu. Piippii jechuun sagara ani isin himee guddaan isaaniitu sagaraa fi piippiin amantiin qabatu. Sagararraa shuruuf kan hin dhabamtu piippirraa kijibni hin dhabamu. Sigale. Nama lamaa sadi fuudhee koofiyaa sheekotii manzaraa tana wajji footoo ka'e sigale. Filima isaa dalage ganaa inni amata 4 fi 5 sheekotiin ganaa sheekotiin manzaraatu footoo tanaan horiiti inni irraa quban qabu isaan irraa. Wallahi billahi talla rabbii lubbuuti jaarkaa qabuttiin isin kan warra saba saatii dhaabbatu warra ortodoksii santu kabajaa qaba isinirra isa biratti. Waan inni isin injuu qubaan qayis zimbiloo. Shee abalu faadhuuf jira. Isinirraa. Hangas takka isin tuffata. Osoo beeytani. Afaanin oggin isin injuu kana waan irraa kabajaa qabdan waan biraa kabajaa qabdan isin fakkaatti. Namni isin caalaa inni tuffatu. Namni inni Oromoo caalaa tuffatummaas. Yaaboo saba kana keessaa dhalatte dhiiga saba kanaatiin aangoo tana dhufte rabbii gaafuma takka deebisee maal deebinaa kanneen jedhe. Amaara aarsuun taati. Yonin gaafii Oromoo deebisee Amaaraan natti aara. Gabbahee immoo Amaara aangoo teessan fudhachuu deema. Maarree jabooyyeen sigale. Aboo waan akkanan nama gubaa sigale. Waan akkanan nama gubaa. Hoggii waan keessoo isinii himan fuudhaa irratti dalgaddaa yaa uummata keenya isinis. Uummata quduraan ta'ina. Sigale. Saniifuu amma wanni dhufeefan faarsee bulaa firraa eega faarsee bulaa haaree duraan goota keessan ture. Warra duraan goota keessan jettanii TikTok irratti follow jala gootan warra gartee Facebook irratti follow jala gootan arraa arkitanii jechuudha. Bakka isaan oolan bakka isaan jira. Amma ajandaa haarayaan isin gad dhufuu ta'a. Ajandaa maal jiru? Ajandaa adda qoodinsaa. Ajandaa anaatu Harargeedha tanaaf akkana na gootani. Anaa Arsii tanaaf akkana na gootani. Anaa Wallaggaa anaa Walloo tanaaf akkana na gootani. Ajandaa kanaan isin gad dhufuu ta'anii jechuudha. Dabarsiite ajandaa amantillee dhufu amma kunoo dillee wal fixu kun ajandaadha jechuudha. Warra dheengadda isin footoo wajji ka'uudhaaf umraa tanatti wal caccabsaa turtan hundaatu arrachi jira. Sigale. So saniifuu ifi eeggadhaa wal eegaa waliif tumsa bakka deemtanitti hayyoota keessanillee nama xiqqeessu qabsoo teessan nama xiqqeessu sigale jala yaatanillee isaanii wajji yeroo teessan hin gubina. Wal kabaja wajjiyaa wal dhageeffadhaa isin hin jennaa kun sheekka abbutaatii tanuma sheer walii godha nagaatti.